hordoftoota chaanal kennaa har'a chaanal ajaa'ibaa tokko reega irratti dalaguuf deema. Chaanalni nan hojjedhu kuni maal akka ta'e na wajjin hordofaa. Asitti bangarii qopheessee jira. Asitti ammoo andoomii qopheessee jira. Reedii nyaachisuuf jechuudha. Eenyu akka peepsii dhuguuf eenyu akka andoomii fi andoonni kana nyaatu jechuudha. Na hordofaa. Waraqaa ammoo barreessee jira. Asitti peepsii tokko peepsii barreeffadha. Ofii kiyyaa fi isaaf ammoo harkaa bu'ee jedhama. Isaaf ammoo bergerii jedhee barreessaa fi saanduusha. Inni dhugaa see haa nyaatu. Amma asirratti dargeen barreessaa fi okay. Kiyyaa ammoo peepsii jedhee barreeffadha. Kan akka keessaa fudhannu. Inni bergerii kana waan jaallatuuf asitti na hordofaa waan hin dalagu. Amma inni andoomii hin jaallatu. Isa kana ammoo qajeellatti jaallata. Kana walitti naqee fi nyaachisa jechuudha. Kuni bilchaataadha. Kuni dheedhi. Hin bilchaatu. Amma na hordofaa waan hin biraa jiru. Akka gudii irratti dalagaa gudii ajaa'ibaa kana. Akka inni itti nyaatu. Yaa waaqa koo, yaa waaqa koo, yaa waaqa koo na uffan jara. Bismillaahi. Har'a itti dabalaa fi akka ajaa'ibaa kanatti isa nyaachisa akka. Na hordofaa waan hin jedhu. Akka inni itti jaallatu waan kana. Amma xumuree jira. Chaalenjii keenya xumuraadha. Abbaan hixaa, abbaa saanduusha nyaatu, abbaa peepsii dhugu nu hordofaa isa biratti amma isa bira deema. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja isin bira haa ga'u. Egaan har'a iftuun chaalenjii bareedaa tokkoon qabadhee chaalenjii kana hojjennaa. Abbaan badhaafamaan yookaan immoo namni eebba qabu bergerii nyaataa, namni abaarsa qabu immoo peepsii gogaa dhuga jettee. Meegaa anatu abaaramaadha moo isheetu abaaramtuudha jedhu abbaa hixaa adda baafna. Kanuma natti fakkaate kanatti himtamee atillee waan jettuu qaba. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya. Arrachaan ajaa'ib waan ajaa'ibaa wayin qopheesseef isa abbaa diliiti maasun ajaa'ibni wayitu hin jiru. Eegaa jechuudha. Peepsii dhuguu dandeessa coggaarra silaaxamuu danda'a ani dhuguu danda'a namni peepsii kophatti dhugu hin jiru. Atamoo saandushii nyaachuu dandeetta carraa gaarii waan qabuuf mumkin hixaa nuu fidi. Amma hixaa gamee qoqqoon fidi marraa sirriitti. Abbaan beekamuu qaba. Maaliifi sirriitti ol keessa akka hordoftoonni keenya argutti. Maaliifi musinnaa kan fakkaanne booda la kireediin peepsii na obaasee maali akka jedhu amma ana tukkatti oli siidhaa laalee mul'atu eenyummaa isaan beekamu milkeeffannee sirriitti lana garuu lachuu oluu fakkaata rakkoon qaba. Abbaan carraa ani fudhadhuu iyyuu si barreessami. Mee fudhee na barreesse. Ila kun argitaniimi lamaan kadhateessa aan amma fakkeenyaaf kunnaa ta'ee jira. Keelaalladhi carraa. Ana kunnaa ta'eera. Yaa waaqa koo an takkaa waa dhabee hin beeku gaddiin keelaa. Oh my god, peepsii na qajeele coggarra na gubateera shaa. Bergerii jedha kiyya. Kunoo bergerii jedha. Kiyya peepsii jedha. Barreeffamni gurraacha mul'atu. Fidi bergerii. Bergerii ta'e ammasii kennaa. Peepsii keenyaatu. Hundi dammoo peepsii keetillee. Ila. Ooma. Illee peepsii jedha. Kuni bergerii kuni birii 25 biyya tanaati. Qallaalidhallee garuu mootu deemanii fiduun nama dabbara waan ta'eef. Qoy wal bafoo jalqabna. Abbaan dura dafee fixe yoo ati. Lamatuudhaan. Lamatuudhaan peepsii. Bergerii aanyaa nu lamaan nyaam carraan keenya baay'ee bareedaadha. Hanya. An carraan peepsii nagaye. Balau bergerii mana nagare berapa? Allah. Uzubillah. Oke. Bergerii ki bergerii ajaib berarti. Nyat. Baik kan apa? Baik deh sama donawe jadi kok sanu aja. Bagaimana berarti kabar sih kita? Gue zaman itu jadi kita ada malif. Kan udah kita pas masuk gua. Gua nama Victor ka bergerii. Amma Rabbi nama dabarse. Rabbi dabarse na fakkaate. Booddeen isaa immoo gammachuudha. Baay'ee namatti tola. Maa garaa kiyya uunan man nama jecha. Kana mara ma fitta? Banne jaartii ati Dhugi. jaartii ati fuute. Rabbi itti fuudhe. Billahi bergeriin ka addaati. Oyyoo garaa koo.
Mudi na kawan saya. Mana isa kun? Wah, ya lambat. Eh, bay. Mana isa? Mudi na. Wah, iya. Alhamdulillah. Gara-gara nyata ti Andomi nyata. Alhamdulillah. Carraan isaa carraa Andomi ta'e jechuudha. Channel keenya akkana ta'e. Situ godhe moo jaratu godhe? Akkanumatti fidan. Dhugumatti akkanumatti fidan. Ne wallahi Dhugaa wabillahi. akkanumatti fidan. Kuno, ilaala. Wallahi wabillahi sobdaana kan. Insobu insobu akkanumatti fidan. Akkanumatti fidan kuno. Akkanumatti fidan. Meera bisodaa da dinamni burgerii keessa chipsi maali maqaan isaati? Andoomi. Amma kanya digana kam godha uzu billah. Mana mangodumi? Sila mana nagota uzu billah. Narraa dalayde wallahi. Carraa ajaa'ibaati. Kumpiraan kidhaa iyyuu malee. Carraan kun carraa bareedaa ta'ee fi Andoomii nyaate jechuudha. Ani garuu kama dhugaatitti akkanumatti fide. Duuba akkamitti peepsii ati fudhattee hixammaan sun meeska bixaa sanuu mee maal si Hixaan sanuma kun ahoo. meeska bixama sanuu. Kun peepsii jedha. Kuloo asillee burgerii jedhaa ballachuu. Keeka. Carraa maaree shawwadde jechuudha. Carraa keeti malee kun carraa kiyyaamti jechuudha. Ofii filattee mire osoo ansii kenne akkasitti sila na ajiifachuun mala. Garuu ammoo ofii keetii filattee ofii keetii martee ofii keetii keessaa fudhattee ansiin kennine jechuudha carraa keeti. Billaahi daa'imman akkatti wal kasaarsaa oola. Carraan reedii akkana ta'e hordoftoota keenya akkasitti ilaala. Waraqaan lachuu wal fakkaata waan isin ajaa'iba. Lachuu burgerii jedha lakkaa akka dura qoyme jamu gaafii gaafadha. Waan kana duratti narra qindeeffattee itti yaaddee godhemo mungkin carraa yoo akka tasaa anallee narra gahe hin nyaadhattee haqa rabbii beekuu fi haqa miidiyaan kun sirraa beeku yoo akka tasaa poostii godhu wali natti mi rabbinaa nyaata. Rabbinaa nyaata. Anamma dhuguma baanaawwan anamma burgerii kana ajaa'ibaa reefu riba keessanuu beektaa. Nagaa muree hisaaba meeqa dheemmoo meeqa hisaaba dheebee ta'a Agam takkaa nyaatte silaarraa. amma nyaadhee Lama moo sadii irraa murte. lamatu dheema afaaniifuu sunuu gannaata nuu deema nyaata waan ta'eef malee. Anammoo peepsii kan dhugee. A'uudhu billahi a'uudhu billahi haraam Gara durii dara. Dhugi. Rabbi siyaasi keessa. akkamitti goote qoymen Lakki hin goone. Kan dhugaan moo sitti akka mee? isaanillee ta'u himamu akka anillee galu akkamitti waan kana yaadde maaliif goote? Amma dhugaa sitti mee? Dhugaa feetaami? Wallahi. Ani akkasumatti bitee osoo hin jedhe inni amantaa? Marattee wallahi wabillahi masriin akkatti hin gurgurtu. Mootummaan hudhee keessaa baasa. Indoomii yoo jennaan indoomii gurguran jedhe. Barkuun waa hunda qaba. Baxaaxisii qaba. Killee lukkuu of keessaa qaba. Maali? Akka ajaa'iba na ta'e Indoomii nyaata bar. Tokkoffaa maal seeta beektaa? Peepsii abbaan carraan gahe peepsiidha jenneen. Jenne lachuu waraqaan burgerii. Lachuu waraqaan barraa'ee dhufeemi. Waraqaa kana nasii kenne moo ofii fudhatte? Ofii fudhadhe garuu keellaallee kan keetillee olaalu kun burgerii meedhaa. Ilaaltee kun tokkuma waraqaa. Kan isin meeshaa wadadee fiilma barfiil mana irratti hojjette. Akkanumatti fidiyan. A'uuzu billahi kun immoo waan hin taane haraam aleek wallahi. Akkanumatti fidee nyaattee. Amma bifa kanaan yoo chaalenjii ajaa'ibaa ta'e narraa dalaydee jirta. Akka ani burgerii jaaladhu beekta. Chipsii immoo hin jaaladhu sin ajaa'iba. Maal aboo chipsii tafaan mana beekata. Maal gaafa nama Andoomii. Andoomii kana shamarrantu nyaata beekta hin jaaladhu. Ani kun qal'aadhami. Andoomiin nama qal'aadhaan ta'uu beektanii nama huqqisa Nama qal'aa kana silaa bara andoomiin akkamiin tolchisitu jibba malee. Jaaladha. Humna namaa ta'a be. Humna namaa ta'a. Humna maal namaa ta'a. Nama furdisuudhaaf nama ispoortiin hojjetin ispoortii ta'a. Kanaaf fakkeenyaaf waan akka paastati paastama kana goggoysanii arabni gogama kana nyaatte. Amma qoyaan gaafis gaafadha. Akkamiin baruu dandeettama sila afaan isi dhufe. Maakulu akkatti yoo nabbuuqqadhu kana ga'u kun jala geettee beektaa takkaan hin nabbuuqqan. Tokkocha duraa san sirrii dheebee das na jedhee lammii ta'uu itti afaan banee asii dirgim itti godhu qoqqoqqo kayyoo akka lafee tokko allafee lukkus ta'eyyuu wallahi lafee lukkuun natti fakkaatee beekta narraa dalagattee jirta. Amma maal sitti dhagaamee mee waan sitti dhagaamee hordoftoota kennaaf nu himi. Fedhii nyaataa na keessa balleessite waan inni natti dhagaame. Amma booda amantee nyaata nyaatu jechuudha. Nyaata burgerii fiddee insha Allah samirraa waan feete yoo fiddee dhufte nyaadhu kun isaan dusha akkana. Amma argitanii jirtu narraa irraa dalagee jira. Ani akkasitti hin binne garuu
isarratti dalaguuf jecha andoomii keessa kaa'ee fi na argaa turtan viidiyoo waraabaa ture. Amma hojii kana viidiyoo biraatu waraabdeerta. Viidiyoo biraas waraabee jira. Gisee waan kana qopheeffatu. Duruma qalmaaf na qopheessiteedha. Egaan qalmaaf akkuma qophaa'e kanatti qalameefii jira. Harka kennatuudha. Yoo injifataman dirqama harka kennachuudha. Guyyaa tokkollee irraa isinii baasuun koo waan hin oolle. Akka keetitti ammoo peepsii na ubaaftee. Silaatu kiyyaa silaatee ofii kiyyaa gammadee xiqqoo si hambisee. Nama sharrii dalagu agartee? Nama sharrii dalagu. Dubbatu chaalenji illee ta'e xiqqoo si hambisee boodarra viidiyoo irraa baane akka ati nyaattu. Ilaa sharriin abbamatti deebi'e jechuudha. Ani amma garuu sharrii sirratti hin dalayne. Dalayne malee mana nyaachifte barani inni odoo dhagallee ta'e liqimseera. Garuu salphatti dhaabadde. Yaa chaalenjii jedhanillee ta'u akka hundattuu ana nyaanni na keessa badee jira. Amma kun isa jalqabaatiif waan ta'eef yeroo isa lammaffaa anatti si lammaffaa irratti ammoo an chaalenjii illee jedhu kaameraa dhuiseeti kaan amma fakkeenyaaf akkatti inni akkaataa amma dhugaa jette akkatti waan si garuu kaameraa maal qabeettaa tokko amma sitti maayinumaa hin himu. Innaa kana waan ta'eef daawwattoota hordoftoota keenyaa chaalenjiin harreeftuun goote kun akka tasaa ta'ee beekuu waadhullee naaf ta'ee jira. Of duratti illee maal akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a. Egaan mudannoon akkanaa isin hin mudatin isiniin jedha. Nyaataaf saf jettanii kaatanii an duraan biyyatti maal godhaa? Gaafa fiigee mana barumsaati irraa galu yoo nyaanni mana hin jiraan eelee cabsa. Eelee mana keessa deemee dhidhiitee cabsa. Har'a akkas ta'e carraa santu na mudate. Carraa nyaataaf akka malee saf jedhee jirutu ammas eelee tun jirre malee jira eelee caccabsee jira. Kanaaf narraa biyya eeleen hin jirre dhufne kanaaf alhamdulillah bareeda. Waan ta'eef har'a kana irratti hojjedhe jira yeroo biraatiif ammoo kan kana caalu qopheesseen dhufa. Egaan daawwattoota keenya already Adam TV isin iftuu mura TV channel keenya subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Challenge biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Fayyadaa isin jaalannaa isin kabanya. Bye.